Itoophiyaan akka dhagina koottaa nyaadhaatiin hin jedha. Jirtu asumaanis nagaa waaqayyo siifaa baay'atu bakkaa fi iddoo jirtanitti iddoo kana fakkaataa biyya ormaa eebbisaa jirra. Akkanumatti eebbisnee keessaa galla kan wayyaa mitiiree wayyaa akkanumatti eebbisnee keessaa galla. Hundumaafuu kabinaan biyya kiyyaa'u kan nama biyya kiyyaa'u wajjin wal argee guyyaa irraatii fi ዳርቻችን ሻንጣችሁ በሰሜን አምዳች ውስጥ እናሳዘጋጀው የሻንጣ መርከቢያ ቁጥር 6 የሚፈልግ መሆኑን እናሳውቃለን። ጉዟችሁ ወደ ሀገር ውስጥ በረራ የምትከትሉ መገኞቻችን በሙሉ ሻንጣችሁ ከተዘጋጀላችሁ የሻንጣ መረከቢያ ቦታ ወስዳችሁ ጉምሩክ ካስፈተሻችሁ በኋላ መልሳችሁ ለሀገር ውስጥ በረራ የተዘጋጀ የሻንጣ መረከቢያ በኩል እንድትልኩ እንጠይቃለን። ይህ በመስመር ቁጥር ኢቲ 425 የመጨረሻ መድረሻ ስለሆነ መንገዶቻችን የክላውናይት የማሜት ባስኬን እንዲሁም መቻለን ፕሮግራሞቻችን በሙሉ የሳይለንስ አባል በሆነ በኢትዮጵያ መንገድ gammachuu kana qooddachaa jiraachuun koo natti tola. Bira koos ta'uu baatan lammii koo hundaa arguu kootitti saba afaan koo hunduma dubbatu arguu kootti natti tolee jira kinooti isiniin jedha. Akkasuma immoo akkumani fuula ifaadhaanii nama kootti makame kan akka maatii kootti illee makamaaf ni qaba. Akkasuma immoo isinillee immoo akkanumatti carraa kana argattanii warroonni biyya hambaa keessa jirtan akka nagaan gara biyya keessanitti galtanis hunduma keessanuu hawwii fi abdii guddaan qaba. Dhugaa dubbachuu fi meeqa keenyatu bahee karaa keenya hafaa jira. Kanumaafuu immoo waaqayyoon carraa kanas namaa kennee hunduma carraa sanillee namaa kennu waaqayyoodha waan ta'eef carraa kanas argannee gara biyya keenyattis deebinee galuun kunuu carraa guddaadha. Baay'eetti gammaduu qabaanna. Ani baay'ee tokko gammadeen jira gara kootitiin. Isinis immoo akka gammaddanis abdii guddaan qaba. Kanuma isiniin jechuuf koottaa nyaannu isiniin jechuuf viidiyoo kana waraabee kana fakkaata. Viidiyoo kana badee waraabuudhaaf namni cinaa jira. Bakka rakkoon qabu. Suuraa kee immoo viidiyoo keessan galchee isinii waraaba gisee biraatti isiniin jedha. Chaawu.